Shari'aan afur ayyamtaa kisini tayyamtu garuu akkanatti miti. Akka afisanii miti waan shari'aan jettu guddaa. Qara addunyaa sun rabbiin bal'isee kan nummaan beektate. Foota kana irra guddaatu ture. Wallahi irra guddaatu ture. Rabshaa bu'aa jechuudha. Gartee boksiin dhufuun ooltanii biroos waan jaalatanii yeroo meeqa wal quunnamtii jaalaa raawwatu yoo or seksii gootanii gaafii barbaaddan gaafadhaa waan jettanii isin gaafadde jee buleesanii yoo dhabbasitti hime dhuftee sagantaa nuu qabdamoo. Wow. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, akam jirtu nagaa keessanii fayyaadha deebinee viidiyoo biraatiin dhufnee jiraan ibsuudha. An obsedha. Warroon channel keenya faarottan subscribe godhuun dagatanaa isin jennaa hedduu isinirraa bannee jirra babbadu jirra si so akka nurraa eegamutti dirqama keenya baachaa jiru jechuudha. Hojii hojjechaa jiru. So maali jennaani nama tokko amal nam tokkotitu nu cinqeessanii sababa saniiti isinirraa bannee ifama nu godhaa isin jechuu barbaada. Maal gootanii? Danda'uudha waa hunda danda'uudha. Amal nama nuti ulfaate. Nama takka jaalata waa hunda wajjin jaalatanii mi akkas. Ammaan arranta namni dhufnee fi gaafii isin nu gaafatee isin deebisuu dhufne keessattuu wanni footoodha. Oh my god. Takka akkasitti laayik gootanii beeytanii tabiraa deebisuu deema jechuudha. Araar kiyyaa posti godhee abbalee tabiraa deebisuu deemaa jechuudha. Because akka malee laayik gootanii koomentiin gara kum takkaa deemtee agarte guyyaa lama keessatti kum shan laayik argatte. Akkam dubareetas hin jedhu feesbuukkatti. Komalee baroo soota gurguddaa warraa agarsiistuudhaatti ol dhiyaatu jirra jechuudha. Si galteemi saniifuu bakka piicharri akkana kun dabaluun qabaa jechuudha. Akkam jetta? Mi warri afaa jettanii. Namoonni hedduun dallantanii jirtanii maal tokko isin dallansiisee na dhibee akka karaa wadaatti dhufna jechuudha. Kan footoo tana gara wadaatti chaana amma gara gaafii nu gaafadhaa jennee footoo post goone ture footoo san jalatti gaafii hedduu gaafatanii jirtanii gaafii keessaniif deebii kan ta'u isaniif qabannee dhufnee jirra. Yeessan tadhaa illee gaduma liqimsaa jirtu. Okay, jalqaba irratti waan gaafii duraan gaafatamnee deebisnee jiru hin deebisnu gaafii haarawaa takkaan gaafatamin san qofa deebisnee jechuudha. Gaafii takka faamaa jira. Ilmaan isaanii maqaan isaanii eenyu jedhama ilmaan keenya ni qabna lama qabna ibsuu fi obseedha. Akkasii gaafii lafamaa eenyurra caalaa garaa laafaa jettee shoni ana beebiyyo. Ana. Luar dua banne gara laafee si kamalee agartanii. Arjaan namaa ani warri wajjin jiraatu. Hagaraan dhadhaadha ani jechuudha. Ibsa. At least ana sin jedhuti ka. Illee garaan illa. Chuutu gara laafeessa. Dubbii uumu fadheetanii. Sadaffaa osoo hin sobiin. Hai. Sadaffaa maal jettanii beektanii? Osoo hin sobiin dhalaa meeqarra duunumaa fudhattee ibsu. Subhanallah. Meeqis tak chap. Ani waan sada jaabi keessa ilma manaatiin ture takka. Takka dhalaawwan akka isin namni amma gaala fireendi qabatee maal jettan kanatti wanni jeen beeku obsumaa wal dhufne jechuudha. Akka waan hedduu nu gaafatanii takkaffaa jaalala obseedhaaf qabdu akkamitti ibsitaadha ibsitiin ture madura lammaffaa jaartii lammaffaa fuudhu feetaa yaadanii qabdaa'ee adi fuudhu inshaallah yoo rabbiin gartee dhiira moo dubra gaafate dubartii gaafate maan jaartii lammaffaa ta'uu yaada qabdaati maan gofantaa gaafidha jaartii lammaffaa ta'uudhaaf yaada inshaallah yoo fuuldura rabbii tolchee haalli tolee babal'attee jaartii lama godhuuni haga afuriitti waan shari'aan hayyamtuu fi maara kanan qabu jechuudha. Afur footaa jechuudha. Shari'aan waan hayyamtu akka godhuun dirqama obsee. Dirqama akkam? Dirqama akkasi jira? Obsigaa viidiyoo inni kaameeraa wanti godhu jirra miti dhiisi. Kaamera dabarree sulta of. Shari'aan afur hayyamtaa kisini tayyamtu garuu akkanatti miti. Akka hafisanii miti waan shari'aan jettu godhu. Qara addunyaa sun rabbiin bal'isee kan nummaan beektateen. Cufee hojjaasanii kan itti deemina makam. Maaniif cufta? Shari'aan afur hayyamtu garuu akkanatti hayyamtu. Afur hayyamtee afran godhuun dirqama maara kana waan dursu. Ana itti afuraan dhibii fuuta. Waan dantaa keeti gaatu waan feene ni fadaalii waan kana cufu. Cufi maaniif cufta kaameraa naa ta'uti waan si gaafachuu jirna deebis. Fidiyaamee fidiyaamee tan seqaltiin beetu miskannime. Ibsa wanni nas gaafachuu jirna deebis. Deebisuu jirra miti maal deebisuu jirra. Qaldiin itti bar gaafii nu gaafatan uummanni gaafii isaanii deebisuuf jirra waan kan bar warri dhugaa jedhanii fudhatan ni beektame. Maa dhugaa jedhanii fudhatan yaada qabdaa'ee. Maaniif fudan?
Maaliif hin fudhan? Sabaa gabaabsiis kan nuyi maal ta'a? Gabaabsitee osa? Wayi. Obsee si asiree si maal waan kana ta'uu malee barbaachisa yoo kana godhattu. Saa fuudhuu niyyaan qabu hangana tokko an fuudhuu jaartumaa'u takkitti dana malee tabiraa itti dabaluu niyyaan qabu amma waa. Siin baanaadha. Amma waa qabu. Ayyee itti fufi. Fuula guurteetii miti roobse. Itti fufi sin jedhe bara. Sireesi jedhama akkam silaa deema. Akkam jechu sireesi jirta. Maa kan taatu? Maa kan taatu akkamis jedhee silaa si kolfifee taateen. Akkamitti yaadda isaati? Maa rakkina qaba amma fakkeenyaaf yoo ittiin dabala afaan hin jee maa rakkina qaba? Afaan hin jedheeniti bar wanni onna keessas hin jirre afaan hin jettu bar namni waan niyyaa isaa qabu waan yaade takka bar waan kan fuulduratti ni feetaadhaami ni fedaa maaliif feeti? Waan feeteef sun nuuf himu. Kan fudhanneefi walitti deebina. Maame wanni sun kaameraa nuyi jira saabji. Yookaan nufi dhaggeeffadhu si hima. Kan fudhanneefi kan walitti deebina. Rabshaalee si gahee. Eesin? So. Gaarii wani magaalaa xiqqishaan keessa ilaala adii xiqqaa. Dhageesse garuu kan walitti bakka rilaaks godhe kanarraa kutaati. Beeknaan hin jedhin aboo. Haatti deebinaa bakka rilaaks godhe gagee hin raayilee si gala. Shee miidhaati maal ta'e. Bakka itti deebii haa bakka gaafadhu ayyee gaafee biroo gaafadhu. Obsi ayyee kaameraan jijjiiru. Kaameraan kun kun iyyuu ni fuudhu. Afaan adaamu jira marto. Eessarraan daamu jira. Viidiyoo bakka inni garsu jiru diimaa inni jiru. Bareeduma jirra. Laaksi godhe haan boo ammaan tanatti deebinaa deebi waan kana filnee inni ennaati teenya booda sana qabbana. Okay. Awwaramnu. Deebinee itti fufnaa gaafiidha. Rakkoo teeknikaa uumame rakkoo teeknikaa uumamtee fi hadaraa keessa waan jaartii fuudhuu fi hiikuu fi maaree haadhii isaa gaafatina gaafii kana namni gaafii kana gaafachuu qabu. Gaafsiis namni hundu gaafate gaafsi daffaa gajee dabaru gara fuulduraatti imeelli biyya tana maal taatee biyya samu waan biyya sanii aktiivistii miti. Maal jetta imeelli biyya Itoophiyaa akkam taatee fuuldura amma biyya sanii biyya tana akkasuma fakkaata. Gama fuulduraaf imala biyya kanaaf maal ta'uu qabdi jettanii yaaddan jettii yaadda jettee maal jettaan? Yaaddanii qabda waan aktiivistummaa. Sababa amma fuula eegaa. Hin qabu. Gaafii deebisu jedhame fuula eegaa dhageesse. Afuraffaa yeroo jalqabaaf gaafa jaalala eenyutu gaafi jaalala eenyu gaafatee deebisnee turre kana bira kunna gaafi hedduu nu gaafatte kun gaafi saddeen nu gaafatte dubbisaa waan keessa fudhe malee cal jedhee bira dabaluun ta'uu jechuu barbaadeeti gaafi shanaffaan obseen nama akkamiiti jettee yaadda? Nama diimaa. Wayi kabbaad xiyyaaqee kun amma gaafi ulfaattuudha akka malee gaafi ulfaattuudha nama akkam jedhin sitti hima seeta. Nama akkam jedhin sitti hima seeta. Nama gaarii agartanii nama gaarii obseeni nama gaarii nama diimaa isin agartan kana kunuula. Ini akka yoo dhugaa dubbanne obseen nama akkamitti itti yaaddattee na gaafattee obsee yoo namummaa ishii barbaadde ishii nama itti aansuudhaan immoo nama gaarii nama amala qabu gaara laafeessaa agartanii wallaahi akkana jee jaartitti jeetii bita kana ishii faarsu nama ta'u jetti yoo osoo hin taane dhuguma san dubbadde wallaahi nama gaara laafeessa nama ajaa'iba nama namummaa qabu sanii akkasii furdaa nama namummaa qabu san waan biraa bira dabri nama namummaa amallee ilaaltee akkatti gosaan akkuma ammoo bareedummaan ammoo amantii osoo hin taane namummaa isaatiif nama qabu tokko obseen nama akkasitti jechuudha. Obsee ibsu nama amala akkamii qabu jettee addaa ibsuun gaafii kuni obseef. Amala gaarii. Qaba. Bakka. Nama waliigala. Namaaf badaa yaadu. Nama gaarii. Sagalee inni gamtuu fuulmi sagalee xiyyitaa irratti waan sagalee buuftumaatu jira miti. Nama gaariidha. Nama waliigala. Nama jaalataa. Nama hin jibbu. Bakka nama jaalatu. Bakka. Yaa. Dhumate. Dhumate. Isumaan gaafii jaartii sin dura ansi yaaba. Namni fuula guraa sochi. Dhagee ayaa Hatiyaanu nama biraati. Taasisii dhumattes dhuman gaafii torbaffaadha. Osoo ibsuun jaartii lammaffaa Allahu akbar qoodii isaa rabbeedha. Atmaar deddeebitee dubbisa. Wallaahi huroo isaa isii keessa illee jettee huroo isin gartuu laatti. Innaa haa duba bira gaafii bakka lama gaafatte. Bira darbuun dandeessoo?
La anan jaartii lama fuudhuu yaate qabda anan jette si gaafin tuni. Osoo ibsuun jaartii lama fuudhee fuudhu. Mee ati waan jaartii lammaffaa kan keessaa bahi. Ni ayyam taa'ee gaafii si gaafatan. Bari waan jaartii kan keessaa Isaan bahi. deebisee naaf itti keessaa hin baasa waan gaafii jechuun jiraame. Ni fuudha ni ayyam taa'ee sin jaan. Ana hiikee akka inni tadhibii fudhumaan ayyamaaf. Osoo ati jirtu garuu sirra fuudhuun. Hin ayyamu. Morma. Morma hiikee gubbaa. Hin ayyamu siin jedhee bara. Gubbaa dhagaa qalanjiin. An garuu kana booda laali waan Sawa, jaartii gubbaa kana kana jaartii hin minxarosoo waan jettu kana yoo Sawa. pootu. Saddeettaffaa jaalala ibsuudhaaf qabdu akkamitti ibsattaa obsee. Pa abbee tabbee tabbee. Hin qabuuf iyyuu. Eh? Hin qabu. Ayyee bira kun jedhe gaayis. Akka jaalallan qabne labsitee jirta asirratti hin dagatin. Nama jaartii dhibinarraa fuudhuu yaada qabaachuu jiru jaalachuun maaliif jaalalisaa ibsuun maaf barbaachisa hin barbaachisu. Laalitu gaafii koo maqaa dhawee boon nama kan osoo maqaan dhahini haa jaajira hiyyarraa'e gaafii takkaffaa jalqaba kee wal bartan jira viidiyoo achirraa ni qabna lammaffaa jalqaba obsee immoo ibsuutu jaalala gaafate jira achirraa ni qabna kanatti gaafii gaafatamnee turre. Ka gaafatame hin dubbisin ka birdaa. Dubbisumi. Okay, obsee maatii akkamirra dhalattee naannoo kamitti dhalattee akkasumas gaafii wal fakkaataa ibsu yoo ibsuun yoo ani obseen adda deebisa obseeni maatii kiristaanarra dhalattee maaliif xiyya deebistu nageellee booranaatti nageellee arsiitii kaishii itti guddattee itti as geessee as dhuftee moyyaalee boorana keessa jechuudha achirraa ammoo kaishiin jirtu amma tana ibsuu bira mana kiyya jechuudha na bira jirti amma jaalatti jechuun aan of ibsuu hin danda'u. Akkasii Maatii jaalatamaa fi kabajamaa maatii bareeda irraa as gahee maatii jaalala irraa dhufee warri isaa musliimaa achi dhalatee guddatee achirra dammoo Naayiroobii dhufee Naayiroobiitti dammoo obsee argatee asumaan asitti hafee jechuudha. Gaarii ibsitee jirti yoo isiniin qubsi natti hima ilmoo godhatanii fuuldura ilmoo meeqa godhachuu barbaaddu. Hanguma rabbiin nuuf kenna. Agam Martin godhannee rabbi jee godhachuu fi baankii hakkaa'u jira qusannaarra jirra. Itti aansuudhaan gizee isin jiru qusannaa ta'e eegallee jira maantana inshaallah. Ammoo fuuldura waan rabbi nu kan haga 12 anaan mana ijaanti haga ilmaan 12ti obsee jechuudha obsee qoftiin akkasii shanaffaan obsee moo ibsuutu kamtu irra dafee aaraa ja'a akkasiinatti dafee aaraa. Jaafaan ammoo obsee masaanonni jibbitaa jetti. Masaanoo jechuun jaartii. Atiin ammaan tammaan inni fida. Inni amina gabbaan jine alaallaa asirra argaa hayi. Duuba hin dhiistan irree hayi. Maal waliin jenna ammaan tan? Masaanoo sin jama jaartiin jennee. Dantaa masaanoo jechuun maali jaartii lammaffami? Okay, ani hin beeku haasan naan galle masaanoo jechuun maal jechuudha ibsa jaajalchi barreessaa. Akkasii. Akka waraabni feetu as viidiyoo tan. Gaafii itti aanu dabara jira bira. Geega. Geega. Namni bishumaara. Okay, gaafini akka malee gaafii bareeddu gaafatanii gaafii takkaffaan obsee haadhateeti moo ibsuu irra jaalattaa tokko filadhu itti soba osoo hin qabaannetti dhugaasan agartee ta dhugaasuni lafa kaayee sin jetti deebisiif. Filachuun dirqamaa miti. Jaalalli haartii yaa qabuu fi jaalalli abbaa warra yaa qabu addadda. Addadda. Bakka adda addaa qabu warri lachuun narratti. Kanaafiyyuu warra lachuun hin jaaladhaa. Isas bakka jaaladhuuf akka abbaa warratti hin jaaladhaa. Isis akka haadha dhaltee na guddistee garaajji sagal na baattetti bakka guddaa isiif qaba. Kanaafiyyuu warri lachuun bakka adda addaa qaban jechuudha. Ibsu lamaffaan immoo ibsu haadhateetti immoo obsee irra jaalattaa tokkorraa filadhu sobani minnaan jaani dhugaa kan isin himu guyyaa ayyoodha halkan jaartii akkasi halkan obsee guyyaa uummatiyya isin lamaan keessaa eenyutu daddafee maatii keessan dubbisa lama dawwalee dubbisa jaalataa saba malee dhugaa rabbii osoo hin dubbanne namni na caalaa dhugaa rabbii dubbanne haqa tan agartee lafaan kaamaa lennaani saayibbanuu natti na kofla yoo kana dubbadde booda obseedha akka malee faamilii dubbisuudhaaf faamilii qabdii akka malee faamilii jaalattii saniifu isiidhaatu amma dawwaluuf na caalaa jechuudha. Galgalaa ganama injiraa miti galgalaa ganama namni dawwaloo dubbisu silaa danda'ame isiin guyyaa yoo cufuu baay'ee uummata fakkaatu gaafi jaffaan obsee yeroo jaalalaaf ibsuu si barbaadu yeroo tamii obsee yeroon jaalalaaf ibsuun si barbaadu yeroo tamii. Hai, maal jechuun jedhee abbaan lataadha. Yeroo tamii si barbaadu jaalalaaf ibsuun.
Hi. Anytime. Good. This is good answer. This is good answer. Okay, Hatiano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abse baga nagaan dhuftanii. Ya. Gaafiin ko daa'ima maaliif hin godhanne yaa. Lammaffaa obsee ibsu in ayyam taaja. Wayyaa rabbi. Bira qote bira gaafannee ture deebisnee ture. Sadaffaa hawwiin keessan biyya kam jiraachuu yaa inshallah bakka rabbi jiraachuudha daa'ima hin godhanne haitu immoo anuma ishii deebisa. Anatti sanii deebisa. Nuti nam kasimee. Nutis warra keenyaaf kan kenneef Rabbiidha. Kasimee isaan gis tak ni beektan warri koomentiidha. Rabbi dhiistanii waan naaf ibsaan callaan fuunee ilmoo as kenni santi fakkaata. Hai bar Rabbiin ayyamuu qaba bar ilmoo sana argachuudhaaf yoo Rabbiin nuuf ayyamee nuuf kenne saani fudhannaa yoo Rabbiin hin kennin naaf ibsaan callaan waan hojjenneef hin nuumiti. So kanaafiyyu gaafa Rabbiin nuuf kenne inshallah lama mitish sadimiti ettumanne sanif dhufna kaza inshallah Rabbiin warrachiin waa godhu amma immoo rabbi inshallah hatta namalle assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sufufse eddu isin jaaladha umri walii dheeraa isin raafannetti akasi amin galatoom wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh amin galatoom isin jaa amma gaafiin ko ayye isin lamaanu jolle isaati oromiyaa keessa aysan anyatti deebisne jirra biyyoota addunyaa irraa hoo biyya kam akkam haalaan jaalattan jette wallahi biyya iddoon jaaladha san rabbummaa naaf yaqumeedis niyyaan namaa kun beektaa wadduudha akkasuma bira qotii oromoo keessa namni isini lameenuu dinqisiifattanoo eenyu oromoo keessa like nama akartitti akartitti waslaatu nu baasu qaba ture weellisaadha moo yookiin akka nama akti godhutti drama dalagu warra kan keessaa moo warra youtuberota moo warra tiktokerota moo warra instagramota moo warra kam keessa sanii deebisuu dandeenya tana irra deebitanii gaafii tana gisee biraatu jallu barreessuu qabda adda nuun baafne oromoo keessa jaalala jidduu keessan jiru keessa ka eenyuuti irra caalaa Usteen arso, usteen. Akkasi. Ijoollee hanga amma maaf hin arganne rabbi raayi moo isinuma raayi khallaano bolummaa naaf dhaamtan niin furdhaa itti dhaamsu bolummaa dhaamiif waan dhaamu qabdu gorsa. Like namni kun nama akkamitti beekee gorsuu danda'a? Dhaamsu bolummaa itti. Dusi jaalanna dusi kabajna. Akkasuma nu jaala rabbi si jaalatutti aansuudhaan ammoo amantii irratti karaa rabbiitti irratti jabaadhu nu gorsuullee kamusan itti fufisin jaa atu an khatyaanu mudannoo jireenya kee keessaa hin daganne takka takkana isii bobseelleen jaa ati bobseelleen jaa namni kun jaala kiyyaa hiriyaati wajjin mudanne mudannoo tagaafa wajjin jirruutiin himaa fi taamoo si hojii gaa eegal dhufnee siitti moo siimame gaafa baatirii sanni yaadattaa waa meeqaa jira ammoo obsee meetettiin mudannoo hin daganne jireenya keessatti. Hai, Anna Raptoti. Defiga, ditto da videosun. Ati jadi kak. Ati him mudenno. Tu dia video tadi ga sa, abo de fedi. Opo tu durani tadi. So da jadi tip da video. Ai ka durani rahimi mat. Durani tirre. Mudenno nan kawo tani jireenya geetin dagan ni gadem khara Somalia han gademe. Gizin kar Somalia han gadem ko baati gendemne jarti obolesa jarti oboleti jarsa. Obboleessa kiyya jaartii isaa obboleessa isaa wajjin ture isaan isin hojjira isii fi mucaan adeera ta'uuf hin hojjin jira osoo karaa deemu jirru Somaaliyaa gisee boodara gaseenanii wanni jira Itoophiyaa irraa baatee gisee deemtee gisee bososoo sana seenu deemtu namni gaafsan gargaaru suutuu deemuudhaaf achiin deema gisee bososoo kana argeessa irraa baatee bakka fagoo deemtee bososoo gaseenu deemtu keellaa jira keellaa kana irratti namni hundinuu jaartii qaba. Orang hojii kun nama lama kan hojira jari sana tu hojii deeman ammoo intal sodaa tu hojii deemu jira kana namoota warra poolisii nu qabdee tummaal si taate jaartii jee nama qabatee jiin beekatee tummaal si taate naani obboleetiidhaa jeeni beekte bira deemnaan jeen hin deemuun jeen bira hin deemtu naan jee jireenya keessa hin dagadhu gisee waan sa yaadadhe gurraacha una jaa gurbaan akkatti hin dhabee deemtu hin deemu jaani beekte afaan namaan na yaaku jedhee fuyi sababa hanaan jaa ani didaa mere gurbaan Khabala asine gadhiisee kan sudah dapat juru nanne kana fira garagalee deebi'ee mallaqa isa laale dachiin cillimna jette jireenya keessatti mudannoo ani hin daganne tana jechuudha keessanoo
Garuu san dabarsani? Wallahi dabre. Isinis dabartan. Adaane sila angaaf suni akkasi kabalamuu baadhee isitti dhiise. Deemamee qararraa guutan waan ta'eef. Keessattuu poolisni hundi beektanii. Warri waa poolisaa kun. Gama guddaa faffaltee jirtaa jechuudha. An mudannoo hin qabu. Bakka. Ayyee. Jennee haa dabarru maal jennaan mudannoon tiyyata nama gaddisiistu waan taateef fedhe yaadachuu. Yaadachuu waan Ni boonyaa godhe. Nis ni boonyaa. Ani waan dabre takka yaadadhee waan jecha akka Sawa Khatiyaanu kaameeraa duubaas akkasuma wal jaalattu garuu. Way wali hin jaalannu nuti. Bismillah. Bismillah. Saayiba biyya. Boksii darabna boksii laba kan takkaana gargan. Takkaana gargan ne benu sin fakkeessu fi akkas goona. Ni amanta akkas din tinjoo sanati. Wallahi alhamdulillah. Kaameeraa durar caala mana keessa jaaloliin qabna takka akayriyaati. Takka akka jaarsa jartaan hin beenu akayriyaati. Akayriyaa waliin taphanna akayriyaa wajjin jiraanna akayriyaa sigaltee miti. Maal jeesitti yaa'im. Joolluma saayibaati yoo wajjin taphattu san jee. Sigaltee. Yaa. Akkasitti fudhadhu alhamdulillah. إديان سوداني أعوذ بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله بنت يرو ميكا والكون نمتي سالا راوتيو أور سكسي غوتاني غافي برباد دنو غافر داوان جتري بيشين غافر دي بوليسوي يورا بسيتي بي دفتي سغانتانو قبدمو يا سنا بابا ويا سنا بابا أفتين يوم دمو مالك وجهه تمنو مين مالك غافانو غافتا غرو أما ينتي يو أما لسنا دبلا يو أما دبا خفوتون سنو كي سنغودي غافي كان هون نما غافتشنو كم إيه بركان جتشو دي ما يا شيمي لا يجوا أما كسي مرة أمو أنا برتي نو تسافو غونيمي سافو تبسنيمي أتينو مالتاتي دبا لكن غافي ني غافتون كردي نبر سافون كابو غرو غافتشو نورمال ما ركنين كابو أما نامي تيغا يا بابا خي نومي تيغا هذا غافتشو كابدوني هوا كم يتنو غافتني سيمسو دندا جتشوني سميك أجد مالي بره نميك أتي برباجسا هنجني بر كينيا بيكو فدي كينيا بيكو داغا رويانغو كون برايفيتي دا يو خخينيا برو فدين تيتيو سي ديسين برسيسا ستيني ماكاتي غو أبرا فايس لمان كيسا أنيو تو يريبا قدتا الله أكبر الله الله أبواني رفعوني ورفعوني والله وبالله نمني غافا غبيفا سبورت ما بتكشو كان غنما في غفا غلغله ديبي نم اصول هندمه ايتين يو بشان فاتن ديبي اصول فانغان جچو سن يرو سبورتي دلقا جچو يو سبورتي دلغنن ان لال كاسما غاسني بو سيردي غدداجو اوبسيدا شنفا اسلام بايه نينغسي بدا غرو سوران نينغدا بوستر تيب سني بوستن سني ديبي هنا ورا سينجل زيادة على يسني أنا جرا no problem مالشي تاني بيتني الدنيا تاني قبتي يبسو كفوتو تاني كرتني نما تبايع كرتني نمالي ومت عادي ورا تاسفو وان تنبين سون مبايع كرتني فوتو كجا بجا بدو كرتني سون no problem أكبر موت عادي ماله سني سني أنا جرا أوكي جارسك سينجلي ربي سني هاجر سن هاجرو أمالي غافي تنالي ديبسنا جرا أوكي جارسك يو مارة تيه مارة نتاتا تاني غامنا جرا برا كتارا غافي ديانو يرو هدو كان دفع آرو ديبسة تنجرا يرو هدو فريسة صلاة صبي كان لفاكو درسي خطات سبسي لفاكو غافا كسبا يسرعني ويا ما لنا لسينو جيبس لباقاتي في جوبس كسلنا وساني فو المكيسن المخات يا اسمع كاين يكوسان يونو زونين دوغار بيد بنيو زون الكان توريو ربه انكو جوز بخين صلاتا انت شي ولي قبدني كوميديا غبا خنما ورنا دخيتني والله ادا خنا جاراجو كوميديا غبا خنا جالا ميديا غبا قر جاي بس نبرمچيت او سين فودرا نايرو مجراچ فدما بيس دفا ديمو بربادن جو بي يوروب جي بك اني نو فره بكني جراتن جي جرانا غافين دما انغافيلي نما غافچو انجالا دوغارو isin waan hin jaaladhu gaafii tokko qofa isin gaafadha. Akkana deebiftan abdiin qaba. Yeroo tokko obseen garaadhaa qabdi jechaa turtanii daa'imni suni hin dhalanne moo isin maaliif faamilii waliin cidha hin godhatina hanga ammaa nu argaa si baree waggaa 3 ol akkanaaf
deebitu abdiin qabaa jettee baay'ee isin jaallatiin ku so much galatoomii nama nu ordofu duraaniti jechuudha. Kaati gaafii jalqabaati fi kaati daa'ima jettee viidiyoo asirratti deebii dhageeffadhu. Waan ta'eetu jira wayii mudatee ni mudannoo waan ta'e sana haasawaa turre malee garaa qabnu jenne deebi'aa ilaali sirriitti. Gubba sirraa gadhumaa dhageeffadhu viidiyoo sanii kaatti aan waggaa sadii keessatti inshaa Allah faamilii asiin qabnu biyyattii. Agartee faamaatii ijoolleen godhatee isaan waan biyya jiranii bitas jirruu fi hattiyaan immoo haala bareedaa ammoo yeroo bal'aa akkasitti aruusa godhannee akka nuti dasni ijoolletti akka nuti feenutti waan nuuf hin mijjatanii fi yeroodhaaf akkasitti hagam holdi goonee jira yaadatti nyaata baltu. Inshaallah fuulduratti godhuun keenya hin hafu. Hattiyaan to salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunilleen ilmoo wal qabata saniifuu gaafii hunda deebisnee jirra. Galatooma alfaadhaa gara miishootti wanni kan dhumaatti wanni dubbachuu barbaadu waan piichaa saniiti. Isa gisee tokko ilmi namaa kun abbummaa fedhaa dogoggoraa jennume dogoggorraa jennu garuu wanni isinitti nu fedhu mee poozitiiva yaannu poozitiiv jechuudha negatiiva hin laalina. Amma viidiyoo sanii an guutuu piichaa san guutuu gadi dhiiste gisee gadhiisu deemu yaadee already namni waan kana jechuun ol booda. Waan akkanaan rakkaasu nu lambooda waan joon hin beeka maal jennaan isin hin beeka mata kiyya waan isin beekuu fi foota kana irra guddaatu ture wallahi irra guddaatu ture rabshaa bu'aa jechuudha gartee boksiin nu dhufuun ooltanii biroos waan jaalattaniif waan kabajaniif waan hordoftanii fi homiin rakkaastanii saniifuu haa qabdanii yoo dogoggorree jedhannees iflaallee nuti ni sirreeffanne jechuudha yoo garuu ammoo wanni kun sirrii deennee hafuun taate akkatti sirrii waan isin ta'a maal jennaan waan sun akka isinitti rifeensa qullaan garree qaama qullaa bakka bulsuun garree irraa muree gatti qeesseetiin godhee maalii fi maafii ol fuutee fuulduraa godhattaa duuba gootaa silaan ofoo kaadhee illee dubbii hin haftu fuuldura qofaam silaan ofallee kaadhee deebi'eeti dubbii hin haftu sanuma saniifuu akkasitti kanuma isin jaa nuuf kolchaa yoo ta'u godhe jedhamu taate yoo sammuu facchisnee bichaan sun garuu nu bareedee jetti akka malee waan dasnu jettee fi ganaa duyita kaadhee footoo kaa'eeni poostii godhamu footoo yakka poostiin goree nu gootanii akkasii kana fakkaataa hedduu galatooma alfaadhaadha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna ibsa akkas jedhame we love you guys